Shamarran biyya Arabaa taatanii halkaniif guyyaa boossanii maraatanii abbaa manaa keessan namni isinirraa fudhate halkaniif guyyaa mana madaamii keessatti hagga sammuun singalabaxamuu gahee imimmaan akka bishaanii halkaniif guyyaa lakkuu walirratti roobsa jecha daangaa hin qabne jecha bakka arraba safuu ilma nama irratti hin raawwatamne walirratti raawwacha garuu dhumni isaa immoo maal akka ta'e lammii fi haadha xiiqii kan jedhanii ijoollee kana namni wallaaltaniittan jirtu jedhee abadeen hin yaadu jechuudha. Namni tiktookii fayyadamu namni yuutuubii feesbuuka fayyadamu ijoollee kana lamaan namni hin beekne hin jiru garuu akka carraa ta'e guyyaa har'aa jechuudha waan addaatu raawwatame dhugaa dubbachuuf hin amanne. Kaleessa yeroo isheen nan galee jettu turte dhugaa waaqayyoo mee maaluma jettii intalli kun galteen yeroo abbaa manaa isheetiin hiriyyaa ishee abbaa manaa ishee irraa fudhatte sana dubartiin tokko akka isheen ta'aa turte argitaniittu dhugaa sagalee isaanis waraabdanii baay'een irraa ejjedheen beeku har'an ejjedhe jechuudha. Nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa waan bakka baay'ee tokko nama garramu namas gammachiisu wayii tokko isinii fidee dhufe jechuudha. Innis maali namni yoomiyyuu yoo hagam wal lole wal fixeeyyuu garaa wal bira jiraanan akkasumas immoo Rabbiin bakka takka maaddii tokkorraa nyaattu jedhee waaqayyo ganama isaanii hiriira taanaan namni gidduu galee namni jecha namaa odeesse namni waan baay'ee yoo odeessellee waaqni adda nama baasin malee namni adda nama baasuu hin danda'u lakka aariinis nama adda nama baasuu hin danda'u jechuudha. Nama wal jaallate gidduutti namni hamaa dubbate numa qaana'e dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Egaa akkuma beekamu lammii fi haadha xiiqii maqaa ishee noormaalii eenyu jedhanii irraan fa'e maqaa ishee noormaalii dhugaa feesbuukii iccishisma tiktookiin haadha xiiqii zi'a hunda dandeessu zi'a guyyaa hundumaa boo'ichaan kan beekamtu tiktookii irratti intala kana jechuudha. Boossisuutiin immoo kan beekamu sagalee sagadi luslus go'ee kan boossisaa oolmoo gurbaa kana jechuudha. Amma akkuma beekamu intalli kuni yeroo darbee biyya galtee qalabatii godhattee abbaa manaa isheetii itti heerumtee dhufte jechuudha. Waliin lafa bitatanii gara mana ijaaruu maalitti galaniiru jedhanika akka isheen jettetti. Innaa waan kanatti galanii gidduutti intalli tokko jaallatte jaallammii kanaatiin abbaa manaa isheetiitiin. Ishiin kun immoo onlaayinii irratti baastee har'a feesbuukii suura isaa irratti sirbiti. Galgalammoo intalittiif isa kana gadi galabbaxxee sirbiti. Ammoo gaafii immoo irratti faarfatti. Ammoo gaafii immoo ofitti faarsiti. Bakka waanumti isheetuma giraama nama gabba'a ture jechuudha. Liivii bantee yaaddattu yoo ta'e jechuudha. Bara dura galte sana mucaan egaa akkuma beekamu abaaboo waan tokko qabatee booleetti simachuu hin dhaqne jechuudha. Gaafa inni calliseetuma dhaquu taazabdeetuma waan tokko injiraa miti ganama taazabdeetuma itti heerumtee gaa'ela ishee gaggeeffatteetuma dhufte jechuudha. Achi gaafa wal lolanii wal dhaban immoo maal jettee arrabsiti beektu? Ati gaafa booleetti na simachuu dhufteeyyuu warra goojamirraa qullubbii funaanu fakkaata. Dhugaa rabbi tokkicha warra goojamirraa qullubbii funaanu fakkaata. Caabbaan keetu jettela warri waan kiyana dhukkubee dhugaa waaqa jiraata. Laayivii irratti dhaban. Namoonni kana sobdeettan dhugaa waaqa koontii jala barreessa laayivii irratti. Akka hiriyaa keetitti illee habaaboo tokko qabattee hidhufnee jette gaafa isheen akkas jettu inni immoo maal beekta silaa mootoon ani habaaboo tokko qabadhee dhufeera ta'ee akkamuman gubadhee du'a ture yoona kanaa. Dhugaa rabbi siniin jecha kana yoo taa'anii dhaggeeffatan jarri kun bakka baay'ee tokko nama garramu jecha kana walitti dubbatanii jedha. Amma immoo engadda kanas akkasuma laayivii irratti bahanii engadda kanammoo maal jebetta lafa kee gurguradhee bu'aa irraa argadhe kunoo gowwaa akkas godhaniiti irraa funaannatu je'eeni bu'aa irraa argadhe jedha. Isheen immoo atumti guddadhullee jettee jechuudha. Laayivii isaa namni waraabde isheen laayivii irra jirti isaaf immoo kallattii dawwalti jechuudha. Akkasitti namoonni baay'een tiktookii ishee waraabaniitillee fidanii yuutuubii irratti gadhiisanii jiran namni dhaggeeffataniitan jechuudha.
yeroo ishee nama tiktookii irra yeroo ishee nama gammadaa wayii nama keessi isaa itti tole fakkaatte of jajjabeessitee faarfattii gaafii immoo aartee faa sirbitii gaafa isheen waan kana gootu keessi ishii gubataa beektu dhugaa waaqa namni kokkolfu keessi isaa gubataa keessi ishee gubateera mucaan kun jechuudha garuu. Obsitee jechuudha. Guyyaa waaqayyoo jee akkuma beekamu gidduu kana akkasittiin nangala jechaa turte. Amma gadda kana guyyaa 2 moo 3 dura intala tokko wajjiniin lammii kana gargar gashite irratti sirbite. Achi kaatee immoo Kaleessaa immoo suura walitti hiitee isatti goon. Lakkaa inni edaa jarri wal simatan amma har'a dhaqii kun akkuma jalqaba irratti viidiyoo ilaaltan kana lammii isa jedhu kanarratti jechuudha amma tiktookii gurbichaa irratti gadhiifameera. Bareedee jechuudha isa gaafa duraa yaaddatti natti fakkaata zanaa jedhee bareedee haqeeshii simate isheen illee bareeddee fuula gammachuudhaan wal simatanii obboleewwan kun wal argatanii jiru jechuudha. Dhugaa waaqana gammade kiristoosii baga waaqayyoo walitti isaan deebisee baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko namatti nama gammachiisa jechuudha. Walitti deebi'uun obboloota akkasumallee gaa'illi diigame gaafa haala kana walitti deebi'u dhugaa dubbachuuf. Baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha nama gaddisiisu obboleewwan kun jaalalatu walitti isaan fidan walirraa isaanii bakka walitti isaan bubbuusa beektaa namni wal jaallatu ni wal lola yerootti wal lola mar'imaan irra yookiin immoo lapheerraa waliin lolle jarri kun garuu haala ajaa'ibaan dhaqxee biyya isheetti galtee abbaa manaa ishee irraa dubartii namaarraa buufachuun ishee goota caaltu intalli kun dhugaa waaqa jira. Goota caaltu jennaan goota caaltu dhugaa rabbi haadha xiiqii yaani haadhuma xiiqiiti intalli kun haadhuma xiiqiiti nama gammachiisa ginaani baay'ee gammade dhugaa maaliif gammadde yoo jettanii. Dhugaa dubbachuuf namni gaa'illi isaa gaafa walitti deddeebi'u akkasumallee namni tokko walitti lollee ka'ee wal jibbee ka'ee haala hin taane keessa ka'ee gaafa qalbii diddiirrate haala kanaan immoo walitti deebi'u nama gammachiisa jechuudha. Namoonni tokko dhuguma dubbachuuf yeroo itti yaadanii ilaalan wayinee otoo anaati anutti mataa kiyyayyuu jechuu amma akkas naan jedhee bor abbaa manaa kiyya godhachuu miti ija kiyyaan galagaleen ilaalu. Jechuun namicha sana of keessaa remove godheen jedhaan yaada kiyya ani ofii koo bakka namaa tokko buusee mataa kootiin jechuudha. Yeroo of ilaalu nama akkas naan jedhe dubbisuu miti akkamitti karaa inni deemirran deeman jedha balaan buusa jechuudha dhugaa waaqayyoo. Lakkaa namni akkasitti garaa laafuu jiraayee dhugaa. Namni cimatee akkasitti gaa'ila isaa cimsatu ni jiraayee dhugaa. Ani karaa mataa kiyya. Dafee bixinxirxir go'ina jechuudha. Amma nam tokko jechaan taane moo natti dubbateeyyuu diigee baxanxarxar godhe ammuma har'uma diige aariin jechuudha. Qodaa namaayyuu caccabsa sanarra darbe jechuun haga kana namni garaa bal'atu jira taanaan dhugaa waaqayyo akkuma tala kanaa waaqni garaa nu haa bal'isu. Baay'ee tokko namatti tola baay'ee des na jee baga waaqayyoon walitti isaan deebisee baga waaqayyoo tokko isaan taasisee dhugaa yeroo akka kana baay'ee tokko gammachuu addaatu natti dhagahame. Hedduu isaanii gammade jechuudha. Hundi keessanirra congratulation jedhamu. Shamarran mana ormaa keessa teessanii yaada teeshinii keessa galtanii haala kanaan akka Booleetti kana abbaa warraa keessan biyyarraa namni yoo sinirraa fudhate yookiin onlaayinii irratti namni sinirraa fudhate abdiin kutiina an keessan taanaan inumatti galtu dhugaa. Foloqqoqxanii aqxanii keessa baafatte laggadi ishee darbattanii aqxanii isintutti galasiintu ol aanaa jechuudha. Ol aantu abbaa manaa keessa waan ta'eef siniin qaanessu bakka isintu ol aanaa sitti iddoo guddaa qaba jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiise. Kongiraa jedhaa laayikii sheer godhaa siniin jedha. Hanga turtii biraan walitti deebinutti nagaan naa turaanaa jiraadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa uummata qaalii uummata jaalalaa. Asumaan immoo koottaamee salaxaa fataa godhee jedheetiin jira isin affeeruun barbaadeera waan ta'eef nagaan naa turaa. Ciao isin jaaladha.